مالي بوكسي بتشوف جرتا. إن كورة يدو كورة. أبشر أبشر. إيه كان بيا ما فد. جايبات. إن شاء الله. مالي بيا سدي راسه وديمنا. أوروميا راسه هنا ترى مصر رئيس ماليزيا إنه بيا فرنجي no problem كيس جرا. So منيم شجري يلا ميجا لايس بانه بيا أمريكا. أجاي. عندما تو أردا وتو تكنيا إن شاء الله ما نموتو نهوا. إن شاء الله. Gartee addunyaadhaa jijjiirama gartee qilleensi takka samiin yoo laaltees takka waamisa akkuma biyyaati mi أبوت نتيكو أدى. namaatu waan biraa siyaaf hin jee namni numa addaata malee afaan ingiliffaa haasa'u malee samiin takka ta masriitii samiin sanuma ta Awustiraaliyaa meelboorni jirtus biyya teenyaas akkasuma obboleessa kiyya Salim Umar galatoomi gaa rabbi subhaanahu wa ta'aala baga maatii ta'e namni bakka niyyate takka yoo rabbi namaa katabe numa ge'a galanni rabbii faaguu bagasii fayyaa qabu meeqaatu gartee biyyaan baa keessa du'ee dhukkubsatee kara biyyaa galee meeqaa qabrii keessa galee achi nama geessuunu alhamdulillah asii achillee Awustiraaliyaan biraa yoo jiraatte deemin siin jaan inshallah. Inshallah inshallah amin amin amin. Akkasi gaa'ii inshallah mee imala tana raayisni haasoyna gartee hangam takka achi jirta inshallah eega dhuftee bultii gabaabduu namni waa hedduu argaa qilleensa argaa nama argaa maatii argaa hawaasa argaa amantii ofiitillee ni argaa hawaasa biraa kan muslimaatillee ni argaa meegaa inshallah imalti gartee hangam takka turtan biyya Masri haasoyne turreellee dhaasin dura. أني أما بيجي مصري أما أفوري في باتي كوراني في ديم. هذا تيجي ستوري. ما شاء الله. أكمله قرتي ما بيتي دكتور راحته. أجائبت نمني أجي سينا كلا يو تيمبه أما ربين باسه كفتو بها. أوسمان الحمد لله يعني وأنا ما تفسن إيجتني أكسيتيو بهمله أوسا غافتي كايرو. أوسا غافتي دو. Gartee maatii gariin gaacarraa argatee ka buluu qabuu jira kan kayyaloo qabuu jira biyya san ta'atuma jira yoo rabbii hiree namaa katame malee maatiis biyya faranjiitti qabataniif hin deemani maatii dachi qabdaati Awustiraaliyaadha. Alhamdulillah obboleettii rabbiin naa kenne qaba. Maashaallah. Sababa basiitii fi sababa rabbiitiin bahee. Walla alhamdulillah maatiin jira hin qaba. Maashaallah bagara boolisin fide yeroo dhugaa'uun seenee beektaa warri isin ijoolleen qeeroon dargaggoon Masri jirtu tun yeroo hedduu ni qoosa ni taphatanii suuraa kee eerpoortii waan inni itti amanee feestaalii gartee IOM International Organization waan inni joossanittiin bas amanee suuraa nama biraattillee namni adda addaa maxxansinaan amanee malee akka aslii fi ruduwaan yeroo maxxansan ani waa gartee akkanumatti lafaa kaanii uumaniin see. Congratulations bagara bin achiin sigee mee imaltii akkam turte inshallah dhufte gaa sa'aanis amma isin biraa ganama kunoo nu biraa yeroo asrii jirra biitti taan rafu jirti jarri kan gaafa Masri jirtu 24 hour 24 saa laayifii haasoytaa ammoo maaltu gabaabbachise. Wallahi amma ustaz kiya laayifii wantiitii fi kaayiroo sanii fi amma kun adda xiqqoo aksitti yeroo hin qabanii kana caala hin beekanii siistama biyya kana alaa keessoo seenan dirqama jiru ofii ofatanii barumsa jira koorsii fudhachuu jira maaltu jira kana wal qabatee hedduu biizii ta'anii garuu anamma yeroo duraatiif waan jiru haga tokko aguma waan siistama seenee biizii ta'uuf xiqqoo laayivii seenee qooseefaa waan feesbuuk irra akkas jedhaa jira maaliif haga xiqqoo karaan sunnaaf mijatuu fi achi booda sinuu na caala beektan siistama isaa yaada. Tole biyya takka gisee godaanan afaan ofii nama jalaan nafu nyaanni gartee aadaa ofii dhugaatiin hulbata taatu micciirraa taatu caccabsaa taatu yaani marqaa haa taatu waan ni jaamu kun hundi nama jalaan nafu akkasumas irra guddoon amantiin ofii nama jalaan naftu nama waliin deemti. Meegaa qilleensa kophaa keessa dhufte mee maal argitaa Awustiraaliyaa Meelboorni irraa maal nu himta gaa hawaasaas gaa akka Masri sanin namni karaarra deemee hin heddummaatu faranjuma harkanii. Maal argite meen ka dhufte kana? Wallahi ustaza waan namaati hojjaan bahanii waan jiru itti bahanii namni wal fakkaata manni wal fakkaata karri deemanillee hin beekanii. Wala yani yeroo gabboo naman argu namni muraasa takka lama sadii yoo akkas sunuu yooma waa saree wayii qabatee karaa deddeemee saree ofii enjoy gochuuf akkas baheen beeku wama akkas qaqqabatu argaa
kun makiina amma walii gad deemaa martuu jiru ofii uffata namni tokki abboo wallahi kijjiba dubbachuu illee hanga wanta garan argata yoo katama yoo kaan akka siitii fa'aa deemee akkasitti nama argi malee naannoo anamma jiru kana namni karaa deemu akkas hin jiru jireenyi asii wantiidha hedduu wantii gaafata obsaa fi waan dhufteef san beekuu gaafata malee namni akka jireenya kaayiroo itti tolee akkasitti walii gad deemee bashannanee maal jedhee suni hedduu hin argine hin jiru wallahi. Yeroo hedduu maal seen gartee biyya teenya namni jiruu fi habaqate amma silaawo gartee biyya guddatte Masris biyya guddatte beektaa jechuun gartee jireenyumaa fi gartee babbareedumina fooqeef lafaa san malee biyya guddoodha gartee gara barnootaatis addunyaa tanarraa isinis beekumsa guddaa qabdi. Namni biyya teenya jiru gariin maal yaada biyya ambaa Ameerikaa taatu Austraaliyaa Kanaadaa biyyuma feetee horii maallaqa doolaa lafarraa guuru se'a waa maalleen akkasii ni jira. Akkatti fida hin argini. Ka kophee rafu ha gartee hirriban quufne namni deemee numa ca'u biili numa ca'u gartee yaani sani akkasitti namni dhufaan gartee caammaa rafee maatii isaa gargaaree biilii waan adda addaatis firraa kafar godhee maatiillee lubbuu ofiitillee gargaaree mana barumsaatis ittiin deemaan hedduun kanuma maalleen lafarraa guuramu biyya faranjii tana se'a beektaa. Namni wala yani waan arge yeroo achi jirutti maaliif maallaqa naan ergine yookiin ammoo maaliif biyya alaa jira ofii doolaara nyaata akkadha maagaa na erga maa kana argine jedhee akka tokko yeroo garii confused ta'a. Garuu amma dhufee yeroo waan kana argu wallahi maatiin jaarsaaf jaartiin wal arginan guyyaa afuriif gaafa hin dalagaa qabu wal nu arganiyyuu maaliif sa'aatii biraa rafte innillee sa'aatii biraa rafa. Namni yoo sa'aatii sanii hirriba keessa dammaisee kaase dalagaa isaa san waan sa'aata jalaa turuuf sa'aatii itti wal argine jira akka itti fidu nama gubaa ibiddaa beeku santu waa'ee ibiddaa haasaa. Namni ammoo hin argin bariidha waan hedduu haasuu danda'a amma yeroo waan akkana argutti waan ajaa'ibaan waan maallaquma akkana haaran se'a garuu dirqama duwida hidhattee humna keetiin dayfa keetiin waa hunda keetii akkasii fidan malee wanti akkasii kun waan anatti dhagaa turee fi waan asii dhage waladda deegame hirribaati no gaafa jiru baqattumaa takka biyya teenya jirru saa hedduu rafna biyya tanatto hirriba Masri guu jirtan fa halkan ta'a bultaniiti guyyaa raftan faadha yoo feetan salaanni hedduu nama dabra mee hirriba asiito sa'aan biyya biraatiin sun sa'a wal dhab sa'a 15 nu dura faa jirtan beektaa Austraaliyaan tun addunyaarra mee hirribni ol sii qixxaatee amma wala amma haga tokko sa'aatii 3-4 rafee ka'a jidduun ka'a akkas godha haga ammaati haga tokko naan dhufne har'ayyuu sa'aatii hin taane wanti taa'aa ture maaliif sa'aatii kaayiroo rafusaniin wal na harkaa wanti taa'aa ture sa'aatiin naan seenuu haga ammaa naan seenuu hin dandeenye inshallah sa'aatii 2-3 akkasuma wal jala fidaa jira. Kaayiroo fi kun ammoo garaagarummaa hedduu qaba maaliif kaayiroo sa'aatii feete sa'aatii barbaadde rafta barumsaa hin jiru. Dalagaadha ilmi dhiiraa akkasitti dalagaa hin qabu hin dalagaa hin jiru hin nyaattaa hin dhuydaa hin uffattaa yaaduu hin dandeettu kaayiroo keessatti warra kee hin gargaaran jettu warra gargaaran jettu of gargaaran jettu bulii kiyya yookiin bultii kiyya fuulduraa ijaaradhettee hin yaaddu sammuu qofti si ciinqamaa nyaataa dhugaa kolfaa akkasitti deeman jiru kaayiroo kun akkas maaliif keessa jiraadhee argee hedduu keessatti wanti keessatti rakkadheellee keessatti beelee dheebodhee ciinqameellee waa hunda arge waan ta'eef wallahi ammaa kanaa fi kun xiqqoo wal adda. Mee gama konkolaataatiin biyya hunda konkolaataa makiinaan ni jirti tuk achitti argitee magaalaa Masrii magaalaan makiinaan akkasii iyyiti. Mega yoo jiraatte gartee mee maaltu jira maaltu si dinqise garaagarummaa wallahi ani tuktuki miti sagalee wayyuu hin jiru waan akkasii abboo sanii miti makiina maa fokkataa wayyuu dhagarran kana marrattuu maaliif ilma biyya asitti na fakkaata akka kiyyatti haguma arge kanatti yaa'u homa argan irraa tilmaamanii nama lukaan deemurra nama makiinaa deemu wanti jedha irra nama lukaan deemutu irra sila wanti qaba maaliif maanjaf qaadii qabaachuurra makiinaa qabaachuun maanjaf qaadiitu irra ulfaata hedduu wantiidha makiinaa jechuun akka nama kophee tokko bitee kanallee jijjiiree achi kaa'eetu hedduu rakasa waan hedduu rakasaa keessaa isa tokko argee jira maaliif odoo kun jiru namni tokko bitadhee
me masritti argite makina keeti deemtu argite makina tan lamaan jiddu namni makina lama jiddu namni dabruu danda'u akka itti oofan akka horni isii kana itti gartee qabanii iyyisiisan ganamallee kamana keessa laayifii ta'e gaafa itti dabartu makina alaa iyyitu tuktuk iyyituun irra dhagaya beektaa gaafa masriira laayifii siyaasees mee kanoo ani amma torbaan takkaa fi yeroo as dhufiyyuu iyyeesi ummataaf iyyeesi tuktukii sammuu kiyya keessa jira ciu xiixiixiixa asmarameeyyuu wallahi maaliif hin beeytanii namni kaa yeroo arge jechuu maaliif fooqii inshaallah soddomi lama farratti hin galle sagaleen iyya sagaleen tuktukiin dhageessisaa namni raahan hin rafu iyyeessa bare asitti kilaaksii nama gochuu hin dandeettu xiqqoo namatti iyyuu hin dandeettu maaliif ummanni hojjetee sa'aatii ofii kabajee sa'aatii ofiitiin deema waan ta'eef saayilentii ta'anii seenan saayilentii ta'ee baha amma fakkeenyaaf sila an akka kaayiroo ta'ee mana keessa ta'ee yoona laayivii haasaa malee haasaa hin haasa'u maaliif namni rafaa jira waan ta'eef kabaja nama sanii beekuu qabdaa sa'aatii isaa kabajuu qabdaa dirqama bakka sitti tolu teettee haasoon ta'a jechuudha amma ani yeroo tokko warra laayivii dalagu maqaan warri makiinaa keessa taa'ee haasoo ani maaliif namni kun makiinaa keessa taa'ee boonicha moo yookiin qabeenya makiinaa qaba nu agarsiisa moo maal jedhee yaadaa ture garuu wal adda waan akkasiitii miti nama jeequrra iddoo san filatanii yaada ofii ibsatan waan jedhu wahii nan mul'ate. Tole meegaa namni jaalallee ofii maatii ofii biyya takka gadhiisu wayitti dhageme jira waggaa jira kan waliin turte Muhammadii jira gartee Asladdiinii jira Ridwaanii jira Abdii jira eenyu hedduu gaa isinii wal beekaa kallattumaan warraan beeku malee hedduu jira jira kanaan waasit dhageemee guyyaa deemtu maal jetteeni yoo yaadattu eerpoortiin maal jetteeni eenyuuni qama xarrashaa haagi gootee addaa baate. Wallahi ani maashaallah dha hundi namoota muraasatti hime namoonni muraasa qofatti hime nama keessa akkasitti onnoo jedhuu fi haga tokko gubbaa hime maaliif biyya sanitti nama gammachuu namaa qabutu jira nama ammoo gammachuu namaa hin qabnetu jira anillee haga tokko laayif irratti waan akkas haasa'uuf namni kun wayi riippoorti na godha wayi bilaaklistii keessa na galchaa waan jedhu sodaa waan qabuuf namuma hiriyoota kiyya jedhee itti amanu guyyaa deemuuf aslii amma gaafa sila bor deema jedhu akka har'aa kan itti hime. Ajiib ayyee. Ina amanne iyyuu aboon qoosiin ati qoosa guddattannaa wallahi akkana jedheeni eegasii bifa saniin innuu wantii jedhe nama baay'ee itti himne guyyaa maaliif fokkataadhaan beektan waan ta'eef. Gaafa eerpoortii dhufan maashaallah hedduu gammadee hedduu das nama jedha namni ani yeroo dhumaatiif nagaa jedheeni addaan bahee wantiidha mucaa waliin galu jira isa yeroo dhumaatiif nagaa jedhee hojjaan bahee garuu walii galatti hunda isaanii dhungadhee deeme namoota dhufan san hunda dhungadhee deeme garuu hin boonne maaliif xiqqoo sabrii kana qaba. Obsa kana qaballi. Akkamitti hin boone boo. Namni yeroo maatiin adda ba'u jaalalleen adda ba'u biyya takka guugal lakkisu takka haadha manaa ofii abbaa ofii saahiba ofii waan hundaa'u bineensota tiisuu namni itti booyaa bar jabaa isaati itti boo. Ustaaza kiyya bara waggaa afuriif wayi booyaa oolle himimmaan hundi osoo hin boone jenne. Ilmeen kiraa jette faranjiin nam dhiirti dhugaa hin boochi jaanii egaa waan hin boo'iniif inshaa rabbi sin boochisin egaa rabbi subhaanahu wa ta'ala huwalladii isa gartee adahaka wa abka isa kan nama kofalchiisu isa kan nama boochisu silaa'uu gartee qalbiin waa nama dhageetti gartee du'aa uuma godhuuf hin dagate meegaa bakka irraa deeman takka gartee abjuudhaan manaamanillee waa arkanii manaaman argitee masri. Akkanatti dhuftullee hin barbaadu haga ammaan agarre wallahi. Wallahi haga ammaan agarre. Jarri sindhiisaniiti ati aboo masriif qooda kaa'uu diddeessin jedhan sindhiisanii. Bara ustaaza namni biyya san argee yookiin ammoo jireenya san keessa jiraate hin yaadaa miti waan akkasii san hin yaadu wallahi biyya yaa rabbi keessaa na baasi jedhanii kadhatan rabbuman nama keessa nama baasa biyya san keessa. Namni gariin ammoo fakkeenyaaf namni karaa Eeshiyaa keessa jiru karaa Dubaay, Qatar, Kuwait, Beirut, Oman akkas jiru jireenya
gaarii jiraachuu danda'a yaaduu danda'a qaame yeroo takka qulfi. Abshir obboleeyyan keenya agartee Salim isaa hojii jira maashaallah ummatu boo hartuma tana waa hedduu irraa barata imala tanarraa waa hedduu baranna inshallah warri gana Awustiraaliyaa dhokatee hireesaa dhokafatee dhufuu sedduudha isin simataa inshallah hayyee tole. Namni amma fakkeenyaaf akkuma masiniin jedhe Kuweetii, Qatarii, Dubaayii, Beeruutii biyyoota kanneen kana keessa jiran ijoolleen Kaayiroo yeroo uffata gaarii uffattee suuraa gadhiisan takkaa'u laayivii irra taa'anii kolfaa yeroo gadhiisan jireenyi gaariin yookiin ammoo jiruu gaarii dalaganii hojjetanii waan jiraatan itti fakkaachuu danda'a. Garuu maali wanni beekamuu qabu dhugaadha obboleessa kiyya jira obboleettii kiyya jira namaan jaallu namaan kabaju jira waan jiruu san biyya san gaarii see dhaqee dararamuuf kataa'u hedduutullee jiraachuu mala waan ta'eef dhugaan jiru garuu maalidha hin nyaatta akka hin duune hin nyaatta akka hin jiraanne sin uffatta garuu warra qarqaaruu hin dandeettu of qarqaaruu hin dandeettu jiruu gaarii jiraachuu hin dandeettu sammuun kee yoomumayyuu ani yoom of jijjiiraa yookiin ammoo ani yoom biyya kana keessaa bahu ka jedhu si cinqa malee waan silaa jireenya gaarii dalagee hojjedhee jettu hin jiru. Kanaafuu suuraa namni gadhiisu takkaahuu viidiyoo namni dalagu argitanii jiruu Kaayiroo hedduu gaarii seetanii dhayxanii Kaayiroo keessanis barumsa keessa dhiistanii akka hin dogongorre jechuu barbaadan. Bareeda. Dhugaa jirtu jechuudha. Bakka akkam bareedu mukkeen akkam bareedu jala deemee namni suuraa ka'ee tolchee gartee snaapshaatiidha waan adda addaatiin godhee gallakkisa. Biitti nama bareeddi jee namni gara Masrii godaana guyyaa achi dhufee tuktukii fi maaleeshii malee waan inni arkuun jiru obboleeyyan kee inshallah dhaamsa gaariidha. Jabaachuu qabna inshallah gabaabsaatuma deemna inshallah. Biyya kanatti sa'aanis qaaliidha waqtiinis qaaliidha namni hirriibaa sa'aan rafaa nyaataas sa'aan nyaataa maatiis barumsaas hojiis sa'aadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa lama dalagatamtuudha ilma namaa bira rasuulee sa'aa fi wartee fayyaa ofii tan namni hin beeku. Tole egaa gara amantiitiinis mee dargaggeessaan biyya gartee islaamaa keessa jira barumsa islaamaatillee taatu ammayyaatillee taatu akka barataniif amantiin nama jalaa hin naftu. Mee gara amantiitiinoo biyya faranjii namni dhaqee gartee akkuma bas biyya kaafiraa deemtaa amantiis dhiisee rabbuma kadhannaaf jaani. Asitti garaagarummaan wanti jechuudha salaata waa'ee amantii ofii kun gaafii hin qabuyyuu maaliif jedha biyya Arabaa keessatti biyya muslimaatii biyya muslimni itti baay'atu jedhanii waan yaadaniif azaanni karanaa waan ba'uufillee takkaahu ummata muslimaa karaa irra deemu uffata gaarii uffatee uffata mudawwar uffatee waa hunda godhatee haala gaariin ka deemu waan arganiif hagas mara irra hin kaa'atan garuu biyya akkanaa kana yeroo dhufan namni amantii ofii haalaan jabeessa ka biyya Arabaa sanirra yookiin ammoo kan azaanni sa'aatii guyyatti yeroo shaniin azaanamu san dhagahurra adda ta'a kun maaliif sagaleen azaanaa hin bahu na fakkaata atiin kin agarree gamma masgiiduma keessatti sagalee wannoo jedhan na fakkaata amantii irratti hedduu jajjabaataniyyuu hedduu waa'ee amantii ofii beekaniyyuu biyya wanti teechuu biyya faranjiitti jedhee yaada garuu hagan arge. Namni gaa biyya takka irraa deemu biyya takka yeroo dhaqu yoo biyya teenya irraa dhufu taate bassoo barbaree fa namaa fida namni Masrii irraa deemu maal geessitee warra Awustiraaliyaa. Ustaz bachoo barbaree namaa geessu miti ofiiyyuu bahuun alhamdulillah jedhanii achii bahudha. Wallahi ofii bahuun biyya san keessaa ofii bahuunu lubbuun sanuu alhamdulillah jedhudha. Allah rabbi sirraa jaalatu mee shurta lafti Arabaatu walumaa gala shurta Masri waa xiqqoo jaalaa biitii amma jiru shurta jaa namni biyya tanatti biyya poolisa dheessu poolisa hawaa hunda gaggeessu gartee mee tanoo maal dhaamtaaf mee inshallah shurtaa ofirraa eegis hin jaani. Asitti maashaalladha shurtaadha shurtaan waan akkasii hundoo hin jedhu garuu Kaayiroo hedduu maashaalladha homaa hin jedhu namatti tola. Akka Suudii sanii miti maa Suudiin beetanii yoo salaataa jirullee yoo sagalee makiinaa dhagee salaata dhiisee fiiga. Garuu Kaayiroo nama qabsiisuudhaaf yookiin nama ajjeesuudhaaf yookiin nama tumsiisuudhaaf qarshii 30 gahaadha. Hedduu fokkataadha. Subhaanallah. Nama tokko kaxalaat irraa taate yookiin aarii irraa qabdu wayii dhayitee birrii namticha kennitee nama san suuraa fi bootaa itti agarsiistee nama san wanti miidhuun hedduu rakasa achitti. Garuu maashaallaadha alhamdulillah jedhanii hedduu biyya gaariidha. Freedom qaballee akka maaliif namni saayikooloojisii miidha haa ta'u garuu namoonni garii odoomaatii karaarra deemtu
kun biyya keenya bayi biyya keenya faasiin jedhanii yookiin ammoo waa'ee laga bishaan abbaayii wal qabatee maaliif bishaan sirraa nurraa hiite siin jedha waan ati hin beekne faa sammuu si miidha saayikooloojii si miidhanii sunilleen akkas ta'ullee alhamdulillah jedhanii ma jiraatan garuu jireenya gaarii ma jiraatan uffattee hin nyaatan dhuyda yaaduu hin dandeettu malee. Sahee wallahi baga rabbiin bakka feetu si dhaabe gaa waan walii dhaabnu amantii teetittis jabaadhu barnoota ammayyaatittis jabaadhu gama hundaanuu jabaadhuun siin jaa biitii addunyaa tun gartee akka nama hin deeyne biitii faranjii mukkeen babbareedaan namni babbareedaan dubartiin akka addaatu tunii fi qilleensi isaaniitii fi fooqileen tun akka nama hin deeyne tan walii dhaabna addunyaa Awustiraaliyaattis ni du'an Masrittis Oromiyaattis bakka feetetti Ameerikattis duutii nama dhufti maatii bira deeytisanii hojii jiruu gaarii jiraadhuun siin jaa inshallah mee maal baratte gaa teessoo bakka galtus amma maal baratte gara gartee bakka teessoo baratte bakka nyaata suuqa ajaa'ibaa ni jira. Suuqa ajaa'ibaa yaga sila boota wayii jira boota. Gandi qubatu maali achitti gaa gandi gartee Masritti Macaadii fi Madiinatu Nasrii waan hedduu jira gaa bakki namni qubatu. Naannoo kiyya Shanshaan West jedhama. Shanshaan West jedhama iddoon an qubadhu. Garuu akka seera biyya kanaatti adireesa mana galanii hin himan. Maaliif seefti bajaanii dhiisan waan dhageenye bara waan. Hin dhufan jarri Masri jiroori laayif hin dhufan achumarraa homaa hin dhufan. Wantidha hedduu gaariidha hedduudhas nama jedha qilleensi illee gaariidha lafti gaarii namni gaariidha namni yoo maatiin gufatteefu nama dhufee ol si qabutu baay'ata nama dee baga kufte siin jedhu sanii miti yookiin ammoo yaa haywaan yaa kalb yallaa namni jedhu siin hin jiru yoo kuftellee faranjiin dhuftee ol si qabdee si ilaaltee dhiifama siin jette qawaatiin kufteef dhiifama jettee sirraa xarayti. Tuktukiin sidhee si biraan deemu maalee si jee. Tuktukiin nama dhaanii moobaayila namarraa fuudhanii deemuun sun hin jiru wallaahi maashaallaadha jireenyi illee homaa miti garuu jireenyi akka namni achi yaadee maallaqa lafa haree akkasitti maal jedhee jiraatu sanii miti. Humna ofiitiin dalayda sa'aatii kee wareegdee dalayda sa'aatii kee kabajjee dalayda akka itti fidan abbamatu beeka nama waa'ee nama fakkeenyaaf namni boolla tokko seenee boolli sun gaafa luka miidhe boolla san lammaffaa seenuu wanti hin jedhin sodaata maaliif wayi akka gaafsanii miidhamaa jedha. Garuu nama santu arga malee waan kana namni biraa arguu hin danda'u. Namni akka mamma ijoolleen biyya Arabaa jechuu hin danda'u maaliif anillee achuma ijoollee machii keessaa dhufe waan ta'eef jecha akkasii himuu hin danda'u maaliif namoota as jiranirra adda isaan sababbiin isaas sa'aatii 24 of kennanii taa'anii sa'aatii osoo isin raftu kai waan akkana dalagettee maadaamii yookiin kai bakka kana dalagettee kai waan akkana godhidhaniini dalagan asitti sa'a 8 taanaan sa'a 8 kabajjii 6 taanaan 6 kee daqiiqa lamaan dabarsitu. Garuu warri biyya Arabaa jedhanii yeroo baay'ee anamma hedduun aarsu maalidha ijoollee biyya Arabaa jedhanii arrabsanii ijoollee akkana jedhanii arrabsan wallaahi namni isaan gahu hin jiru maaliif sa'a 24 of kennanii hirriiba ofii dhabanii dayif ofii xuruuranii luun itti dhiitee imimmaan itti buustee takkaa'u hirriiba itti dhabdee akkasitti maallaqa san argattee warraa gargaarti of gargaarti gariin ammoo karabbiin karaarraa wanti jedhe jira ka akkasitti akka itti fidde hin beene namatti kennitee nama wanti gotullee hin jirti yookiin si jaaladhe yookiin ammoo maal jedhen jechuudha namoonni gariin amma kun ani amma ga'eessa hin beeka laayifii kana keessa waan beekuuf waan akkanarraallee akka of eeganiif kaase maaliif namoota akkasiitu jira namoonni dogongoraan kuno ani akkana si godhaa yookiin si fuudhaa yookiin si jaaladhaa yookiin akkana si godhaa jedhee mucattii san ji'atti maallaqa akka isiin gargaartu yookiin akka isiin ergaa fi baatu godheeni achi booda simbeetu nam beeytuudha blog godha maaliif Facebookaan barate Facebookaan blog godhaan ta'a jechuudha. Saniifuu waan akkanaa kanarraa of eegaa waan rabbiin jedhe qofa irratti hundaa'ati gaafa rabbiin waan sii katabde sanu hin dhabdu argachuu danda'a namni tokko. Anama fakkeenya waan rabbiin haa katabeen ala deebuu hin danda'u. Guyyaa kana duutoo naan jedhe guyyaa san biran ta'u guyyaa kana fuutoo naan jedhe guyyaa san biran ta'u guyyaa kana deemta guyyaa kana akkana taatoo naan jedhe guyyaa san biran ta'u waan ta'eef rabbuma irratti alhamdulillah jedhanii waan rabbi kenneef san qabatanii taa'uudha obsa godhachuudha malee dogongora akkasii illee kun na jaalata kun akkana naa ta'a kun akkana naa godhatanii illee hin dogongorina obboleeyyan kiyya kan muslimaa kan as jala jirtan kan muslimaa fi kan kiristaana illee akkasuma obboleeyyan keessatti obboleeyyan kiyya kan dubara hedduu waan akkanarraa of eegaa isiniin jedha kaayoo biyyaa baataniif waan biyyaa baataniif godha
hanga nama tokko si jaaladha jettee qallabdu haati ta'e yookiin achi beeloytee ta'a yookiin abbaan kee beela'ee ta'a yookiin ammoo obboleessi kee surreen isaa jilbarratti citee waan ittiin hodhatu dhabee taa'ee si eegu jira obboleettii qaba yookiin obboleessa qaba jedhee si eegu jira waan ta'eef saniif laali kaayoo keetiif yaadi yookiin ammoo waan haadha teetiif ta'u qarshii 5 ta'ee 10 ta'ee ergi buna iyyumaa ittiin bitannee du'aa isiin goone du'aa isan tutara waan ta'eef kana godhaa isiniin jedha malee hin dogongorinaa waa paabliikii irratti deemtanii kara yaada keessan hin jijjiirinaa kaayoo biyyaa baataniif qofa dalagaa jedhaan. Wallahi ergaa gaariidha tunuuni geessi baay'ee galatoomi tanarratti hin sirraa raawwadhaa yoo rabbi fadhee walitti deebina silaawi mee karoorri kee gaafa biyya san keessa jirtu biyya san keessaa bahu tattaaffii rabbi kadhachuu rabbitti iyyuu gartee karoora baafachaa turtee arra dhuftee karoorrinoo maali asii achi gana fuuta gana barumsaas itti fufta amantii teetis mee karoorri ati qabdu maali inshallah fuulduraaf maal ta'uu yaadda namni gaa filaana hin qabne bineenseenuu filaana qaba. Inshallah wallahi kaayoo maqaba kaayoo kiyya guddaan sila ani ka fedhu masjida ijaaruudha kuni daa'ima warraa kee waa yaadu masjida ijaaru hedduu yaaladha hedduu yaadallee kuni durumarraa iyyuu ka'ee abbaan kiyyallee mu'azzina yeroo mana keessattuu waa haasa'u masjida ijaarafaa jedhaan akkuma daa'ima iyyuu ta'ee xiqqaa sun kaayoo kiyya guddaadha. Garuu ammaaf ammoo alhamdulillah xiqqoo kaleessallee yaalee ture mana barumsaa deemee akkas mo'annoo jechuudhaaf barumsa eegaluudhaaf yaada qaba barumsa san irratti eegasii waan barumsa san irratti naaf mijatiin karaan naaf banameen ergasii barumsa saniin dalagaa qabadhee ergasii dalagaa saniin ammoo waan rabbi naa laaffiseen akkasitti kaayoo yookiin ammoo wanta hajame san gochuudhaaf qophiidha. Abshir gara biraatiin mee gaafii kanarratti irree raawwanna. Namoottan sitti muufatini namni waliin muufata hasitti muufatee yoo jiraates ka'atitti muufatee yoo jiraates gartee deemisuma imalumatee gara biyya sadaffaa deemu kanatti si muufate waa hillan kee ta'uu mala kan dhiiraa kan dubraa kan islaamaa kan ollaa waliin qubattaniin maal jettaan ka amaaraatis ni jira ka oromootis ni jira kan arabaatis jiraatu hundinuu saba hedduu jira kasin muufatee fi ka'atitti muufatte ka ollolteenoo maal jettaan gaa biraa fagaatte. Ani nama wal arrabsee yookiin ammoo koomintii jalatti waa jechuu ni danda'a. Ani hedduu qoosaa yeroo waa barreessee qoosuma yookiin qoosa keessa waa barreessaa waan qoosaa dubbadhaa yookiin ammoo nama tokko odoo inni hin beekin zollamuu ni danda'a yookiin nama tokko osoo inni hin beekin waa jechuu ni danda'a yookiin ammoo oduma inni beekuyyuu an qoosaaf jedhee inni ammoo bifa aariitiin na fudhachuu danda'a. Namoonni sun yoo jarte afoo naalillaahii dhiifama naa godhaa yoo ka'anii sin arrabsee jiraadhe yookiin ammoo natti mufattanii jiraatanii siin jedha namoonni ani immoo yeroo deemu isinitti hin himin nama hedduu wallahi ustaaz nama baay'ee na geggeessuu haajama garuu bifa andoo iseef hin beetanii biyya san keessa waa fokkataatu jira sababii sanirraa ka'ee meeqaa hireedha beechi kaftee sababii sanirraa ka'ee waa tokko dhodhoysee akkasuma bahee namni natti mufattee yoo jiraatillee afoo inaanillaa oofii isinaa godha hedduu isin jaaladha ani keessanii yoo an balleessi mataa keessana dhahaa yoo an balleesse na gurfataa deemaa isiniin jedha oofii naa godhaa yoo ani balleesse dhiifama isiniin jedha. Galatoomii maashaallah wal beekurra waliif beekuu gaariidha jaanii akkasii irraa beekaa waan ni dhokeesses tanuma silaahuu waan ni dhokottu hin jirtu soomana malee jaaniif mee gama biraatiin obboleeyyan kee magaalaa Masrii keessa jiruu fi anaafis walumaa gala dhaamsatti dhaamtu kanarratti xumurraa warra laayifii gartee hedduu gartee gaa warra gartee gwaaddanyocha warra waliin jirtan jajjaboo 24 hours gartee asliifaa jira reedii jira eenyu abdii jira khaanii jira muhammad eenyutii jira siite hunda isaaniitiin mee maal jettaan inshallah isaaniinoo. Wallahi hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa odoo rabbiin bakka takka godhee makiina nama takka xiyyaaruma takka keessatti waliin nu naqee as dhufne hedduu natti tola ture garuu carraadha nama akka jiruun tun akka ofii jette nama oofti malee akka namni jedhe nama duuka hin deemtu. Inshallah isinillee ni maduftanii hedduu isin jaaladha garuu waa takka dhaamuu barbaada asliidhaafillee ilkaan sanillee dhaabuun dirqama ta'ana fakkaate. TV xiyyaara sin tuqe. Akka adii qoosuun beeka wallahi hedduu isin jaaladha. Qoosaadha abshirin inshallah isaanuu ni beekanii tole. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa eessumayyuu ta'uu nama jechuun namummaa ofiitiin kan boonu nama ta'uu ka isaa kan beeku namummaa isaatiin kan yaaduu fi kan eessuma deemu aadaa ofii amantii ofii kan daganne sun nama isa jechisiisa nama isa taasisa bakka deemne hundattuu aadaa keenyaa safuu keenyaa amantii keenyaa dagachuun nurraa hin barbaachisu nurraan eegamu eessumattuu bakka dhaqanitti amantii keenya aadaa keenya guddisuun nurratti waajiba haa ta'u jedha.
ما شاء الله نافته ما بيجي فرنجي جرا ولنا دم مرم نقال إن شاء الله. ولين دلين أبشر أكسي إن شاء الله. بارك الله أسر عتيز أجرا قرتي فيسبوك خيتين قرتي أستاذوتا نموتن أدا ورتي سايبان كي وايلن كي أمانتيتي وان قرتي أمانتين سن دور كنا سنفال لسنة وان إن شاء الله. حلال شوفه وجدون سنجا إن شاء الكنس الله. غاري صفاته غويا غاري وان شر غويا كان كسي أسر أولت يعقوب خير أولت يعقوب كارورا خير آمين. فوندراتيس رب سياتول شو جمّتشو دام ورا والأركو ملبورن تي أمريكا تيز نواقولو إن وبليين شاء كينون الله. دخول جالا نقاسرة والبين هند إيجان بكون فدي وربي والنواقر سيسو تانا جالا جنة در معشرتيز والنواقر سيسو ينا إن شاء قالتو الله. أمين سالم كي إن شاء الله ربي سر رجالتو أفيرات يواتي يرو لما فا غافقان مصر الراي أرقرتي أستراليا ملبورن الراي ساعات ناديات شو كتيف قالتو أمين أسي أتيز ربي تو بيخا بكنا مدابو سلاو دوتي نمر راهي النفتو هندو إنجتشون إنجرتو بيتا إرتي دعاين تاتو umriin waa dheereyso du'a khayriin waa godhu jechuudhaatu du'aadha galatoomii maatii waliin jirtus hunda isaaniitu waa galatoomanii galatoomiin sinjaa karaa gaarii jiraadhu inshallah asumarra raawwan obboleessa kiyya saalim waliin gaafii deebisaa imala gartee biyyaan baa tan sadaffaa maal fakkaatti nu bashannansee ture rabbiilleen gartee jiruu gaarii isaa jiraachisu nagiyaa fi rahmanni nabiyyi muhammad sallallahu alaihi wasallam maatii isaatii fi warra isaa irratti إلى هنك وياك أمات التهاجرات وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.